السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو خبجمتوتا في هردفتوتا channel Abduu Media namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gootamlee biraan dabrina sininja video tanan like tuquudhaan hiriyoota keessaniif share godhaadhaan sininja bileejan kun akkuma ilaaltanii gartan application haala irratti gartee maallaqa bareedaa hoggaanii fi gartee durja guyyaa kafalaa hoggaa jedhan isin soba isiniif fakkaate sobaa mito bileejan kun isii tanan nuu mitaxayoo jiru agensiin tokko yoonii fi hostii gartee nama gartee dhibbaa fi 20 ibjala kan qabaatu taate namni sun aktiif ta'ee yoo hojjetu taate akkasumas sababa inni nama hanqasan afeeree namni sun aktiif ta'ee hojjeteef duraala 16 gartee isaa hanina deelii guyyaarra janii isaanii jeemale tananuu miti anarraan tanammoo wanni isin barsiisu deemu namni tokko eeganii fi gartee email kana wanni appii haala hanin fayyadama jeetti seenuu ka'e ulaagaa inni gartee godhuun dirqamaatiin isin garsiisu deema gaggabaabsee isin hima tokko faratti wanni beekuu qabdan eegaliin keessaa argattu yootaan email keessan kanii fi passwordin isaa strongii ta'e akkasumatti kanii fi verification fi backupidhaan email recoveryidhaan gartee sirriitti hidhamee jabeeffame irratti fayyadamaa akkanii fi haakin taaneefiin isin jaa lamma faratti maasis eeganii fi gartee ashaaraa fuula keessanii kannitanii booda wanni isin gartee godhuu qabdan tan dirqama profile irra haatuudha profile eegarra haatanii akkasumatti deebitanii maasis gartee suuraa gartee duubarratti gartee godhamuu akkanaa kana gartee irra godhatanii booda suuraa akka deemu kana irratti dalagatanii booda announcement gartee barreeffatuudha announcement barreeffatuudhaaf iddoo tana gartee gabbuune deebinee gartee mallattoo gartee ruumii teenya keessa seenaa jechuudha iddoo tana inni nuu gartee announcement barreeffannu malee inni nuu nun galchu waan ta'eef inni nuu nun galchu deebinee maan tana gabaabdutti iddoo tana gartee gaxxuyinaa iddoo ruumii tana gizee irra gaxxuyine kallattumaan room iddoo tana irra gaxxuyine chaatii kana asitti gartee profile maqaa title barreeffannee deebinee chaatii kana filatuun dirqamaa jechuudha maaliif suuraadhaan akka fuula dura teenyee gartee hin daawwanneef chaatii filatuudha qabna deebinee immoo asitti announcement gartee nagaa koottaa gartee waliin hojjannaa waan jiru asirra barreeffannee achi booda seenaa jechuudha eega seennee booda dura kanarra gartee suuraan dura kanarra taa'u gartee suuraa keenya iddoo tana kataa'u suuraa keenya ta'a asammoo gartee namoota gartee dhufaniitu gartee iddoo tana taa'aa jechuudha wanni dirqamaati godhuu barbaachisaadha sirraa wanni haalaan gartee dirqama iddoo tana maa'ikii kee qabuu dhabuudha amma asirratti haa baasu asirratti yooniifin gartee kaniifin baasu taate deebimee asirratti yooniin profile kiyya kaniin baasu taate akkamitti maayikiin qabamte moo hin qabamne akkamiin beena profile kiyya hoggaaniifin waan abbaa ruumii ta'eef bootaa teessoo tiyyaa sanirra kaa'e maayikiin qabamtee taa'uu dhabuudha maayikii yoo qabamtee teessee an abbaa ruumii ta'e yooniin bikkanii fi profile kiyyaa sanirra qasxiin diimtuun takka ka jiraattu taate maayikiin gadii tanarraa eksiin kaneef kan labba jiraattu taate awwaaniin dalagee niin kasaaraa jechuudha guutuma guutitti waan kanarraa please if eeggannoo cimaa godhuu qabdan maayikiin teessan banamtee taa'uudha qabdi akkasiin application kanarraa hojii bareedduu hojjetuu dandeenya jechuudha akkasumatti taaskii teenya eegaa asiin ammoo gartee seennee fudhannaa ammoo warreen gartee maanta ruumii teenya keessa seenanii tattaa'an yooniif isaan haasa'uu gartee tokko lamaan kan wal dabarfatan sun ta'e yoon inti jaafirraa qabuu barbaade an abbaan ruumii waan inni abbaan ejensii waan ta'eef hostota kiyya firraa qabuu ni danda'a jechuudha isaaniif jecha miidhaan takka illee ta'e isaanirra dhuftu hin jirtu isaanillee ammoo qasxii firra kaa'uu qabanii maayikii isaanillee isaanii qabuu hin qabanii jechuudha an abbaan ruumii waan ta'eef kaaniin fedhe qabee kaaniin fedhe sagalee isaanii gadhiisuu ni danda'a ammachi xuyinee haa keessaa baanu kaaniif ruumiin teenya dalaguu jirtu akka duuba gizee deebine ruumii tana asirramee dhufnee halaallu namoota baay'ee kabiyyaa adda addaa application kana irraa fayyadamu jiru obboleeyyan isinillee gartee namoonni kun wanni as keessa dhufanii akka guutanii jettaaniif maaliif kafaltee application kun kafaluu harkaniiti gaambil godhanii akka kun amma gaambilii gartee godhanii irraa fayyadamu jiranii jechuudha nutillee gartee isinillee gartee ID ta'e fayyadamtanii haranii fi gartee maanta ruumii tiyyaa dhuftanii akkasi gartee waliin haa fayyadamnuun isinin jaa obboleeyyan irraa haa fayyadamnu please application kun hedduu takka kafalu jira viidiyoo biraatiin kan qoodee dhufuun deebinutti bye bye